Ini mu mala ni maka. Ini mu mala ni majolle yo hime naduma. Cirra 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 bolle bari argu. Ani welisa cala tibbeso jedhama. Koya loleko ya loleko ya loleko intal debisi kalbiko aytirade odinar silita ana shalla magala ajjetti ya la sallase bayti ya la sallase bayti ya la sallase bayti o finna qabila bayti shaggari lukanna deema yaa awwaara miila kooti shantaatena dura yaatti mammagaalan biyya kooti. Achumatti barumsa koo barachaa ture. Umriin koo naannoo 8 yeroo ga'u as maatii waliin gara magaalaa Shashamanneetti asitti galee barumsa koo itti fufee jira. Bishaan Addis Ababa ol turura moga turura ni tututi na dungadhu durattu maqanu ratulani askotu asinjira arsiya salawa lakanjira cilalo gubbabai Kamadi bakochi gadilala cilalo gubbabai Kamadi bakochi gadilala daftenu adama walarra fagana wal barbana askotu asinjira arsiya salawa lakanjira. Mee umrii kanaan akkamitti gara aartii kana dhufte? Umrii kanaani jalqaba irratti mana barumsaa keessatti gumii dagaagina afaanii irratti xiyyeeffannee hojjetaa turre. Isaa saniin yeroo kutaa 8 bara aartii kana eegalee nama yeroo sanitti ijoolleen gumii keessa hojjettu nama dura hojjetu jira aartii nama mucaa Ismaa'eel jedhamu. Ismaa'eel mucaa sululii hojjetu isatoo aartii keessatti gara dhaabbata xaamraa na fideeti achiin na galmeessee shubbisa illee hojjetaa ture muuziqaa illee hojjetaa ture achitti xaamraa keessatti gara waggaa 4f tola ooltummaan dalagaa ture achiis dandeettii kee guddisuu fi gara hawwisoo godina Arsii lixaa simbirtuu barii dhufee simbirtuutti illee turtii waggaa 2 achitti hojjedheera. Simbirtuu eega hojjedhee kee amma ammoo hawwisoo magaalaa Shaashee keessa hojjedhaa jechuudha. Ulfaatu keessa sirbi aadaa Arsii baay'ee ulfaata. Jalqaba sirbi ittiin ba'e sirba Adam Haruun sirba saniin waltajjii ba'e muudannoolee na muudateera sirba saniin. Sirba saniin jalqaba irratti sirba wayinsi dhaammadhaa allaatti naggori sirba san jedhu san waadhee yeroo sanitti daa'ima ture. Sirba sanii irratti muudannoo waltajjii irra ba'ee muudannoo sodaadheeti. Walaloon na harkaa badeeti galatoomaa jedhee gara keessaa mudannoo akkasii ture sirba Adamii saniin jalqaba. Mee sagalee ofiitiin ni yaadachiisu. Wayinsi dhaammadhaa allaatti naggorii dhaamsa kiyyaas barii samiirraan bararii galamsoof baddeessa ciroo gubbaa marii salaamannaa jedhiin bareedduu carcarii samiirraa barartaa boonna toltaa barii Takitu maharame ifna darari Idiota karaa hundarra naa gorii naa dubbisii kottu jaalawwan koo gaarii jedhaa sirbaa sirbichi xiqqoo isii walaloo na harkaa badee yeroo sanitti galatoomaa jedhee uummataan seenee jechuudha. Sirba jirra jirraa jaaladha. Sirba jirra jirraa jechuun anaa fi sirba osoo hin taane baay'ee tokko keessa koo na tuqallee akka sirbaa itti ilaalu hin jaaladha malee jirra jirraa. Isa immoo waltajjii irratti baay'ee hojjedheera waan jaaladhuuf. Mee sagalee ofiitiin. Cirra 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 cirra
jirra bollee barii arguuf garaa nu bal'ise yaa waan irraanfachuuf yaa waan irraanfachuuf yaa waan irraanfachuuf yaa nuyi yaa waan irraanfachuuf yaa nuyi yaa waan irraanfachuuf yaa nuyi yaa waan irraanfachuuf yaa nuyi. Aartii anaa fi akka qaama miiraa kiyyaa itti ilaalaa. Fakkeenyaaf qaama miiraa kiyya iji kiyya yoo na badeef na dhukkuba na dhagahama. Akkasuma aartiillee akkasitti akka qaama miiraa kiyyaatti itti fudhadhee akkasi ilaalaa jechuudha. Anaaf Weellistoota keessaa eenyu fakkeenyisi? weellistoota keessaa namni fakkeenya naa ta'e weellistoonni hin jiranii. Isaan keessaa Haacaaluun hin jira, Daawit Mokkonnin. Weellistoota ammaa keessaa immoo baay'ee kan jaalladhu Andu'aalem Gosaa. Kanneen baqa artistoonni biraallee hin jiran, Alii Birraa, Xalaahun Gassasee. Sirboota baay'ee hojjedha. Fakkeenya isaan keessaa sirba Geetaachoo Hayilamaariyaam yoo fudhatteef sirba komkommee jechuudha. Isaa sanillee hin dalagaa yeroo baay'ee waltajjii irratti. Meekeen geeraruree geerarsaa garaa faaruu mata maraa tuttuqaatu kenniifne ijoolleen isa laaffee koo jalaan isa bookkisee aduu akka leenca daggalaa hin himuu maala ni ma ijoollee yoo himee naaduma baratti baraa tokko duudidde boorriin koo keessa darbe mucaan kee fira koo marii dhoksee ishoo ashaara shaarii gubbaadhaakii ajjeesi faachaan garmaamsi callee mataa kee qilleensi raasee haadha nu deessee waaqa badhaasee geerar kormee sirba gootaatiin milil jennaa nasham jennaa gallee irraa faarrii tolee. Haacaaluu xiqqaa jedhamuun Haacaaluu illee osoo hin taane Ancaalaadha. Haacaaluu ta'uu hin danda'u. Caalaa Ancaalamaa garuu sirba Haacaaluu waan sirbuuf akkas naan jedhan malee ijoolleen Haacaaluu fakkeessitullee baay'een hin jiranii. Ijoolleen baay'ee Haacaaluu fakkeessanii jiran isheen amma baay'ee jiranii. Ani sirba jirra waan sirbuuf yeroo sanitti waltajjii irratti sirba jirra baay'ee waan sirbuuf akkas naan jedhan. Sirboota godinaalee garaagaraa. Sirboota ani yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf sirbi aadaa hin jira. Sirba aadaa yeroo Awusoo baandii keessatti illee hojjennullee sirbi aadaa hin jira. Sirba fakkeenyaaf sirba aadaa Arsii waan isa guuttate waliin weellistoota dabalatee shubbisoota illee dabalatee akkasii sirbama. Yeroo baay'ee weellistoonni sirba isloo hin jira. Sirba zamanaawii kanneen sirboota akkasii sanniin irratti himata malee sirba aadaa biyya alaa garuu sirba Alii Birraallee hedduu weellistee jira. Okay. Sirba tokko Asaapaloo gurraamaloo karaaman abbaa gadaa eessa dhaqeen galmasaa jajjabeessa taa'een seenaa saapha barreessa dachii haadha margaa irri kee midhaanii jalli kee bishaanii qonneessirraa nyaannee horreessirraa yaafnee jedha. Akkasuma sirboota weellistoota gurguddoo Alii Birraa, Xalaahun Gassasee sirboota kanneen illee wal cinaa qabaa akkasitti jennaan. Baandii keessa hojjedha. Shaakala dhuunfaallee in taasisa. Dhuunfaa kiyyatti. Duratti immoo ani yeroo ma'as jiru kutaa naannoo bara 2010 seeraan ka'aa aartii seenee yeroo sanitti waan naaf mijataa ta'u argadheeti kan eegale. Asii ijoollee warra xaamraa achitti isaan biratti hojjetaa ture. Akkasitti steeppiidhaan jedha amma Awusoo magaalaa jira jechuudha. Salaamaka yaa gannee salaamaka
سلامك يا غني سلامك harka fuunee yaa immete salaamaka dubbiin tamiimaa dubbiin mucayyoo magaala ija koo qabee gurra koo qabee naraasa gandan dhagee dhiisinaan jennaani ittan dhiise yaatee naa gamnaani salaamaka yaa gannee salaamaka salaamaka yaa gannee salaamaka harka fuunee yaa immete salaamaka. Salaam gassasee. Mee amma hoo maal jira laata? Amma hoo kee dalaguu, tafarii dalaguu yookiin ammoo sirba geemtee illee ta'u. Amma waan haaraa hojjechuuf yaadaara. Ana qofa osoo hin taane as magaalaa Shaashmannee keessa ijoolleen baay'ee ciccimoon hin jiranii. Ijoollee walaloo fi dalloo barreessan baay'ee ijoollee Awusoo keessa illee ta'e ijoolleen hin jiranii. Isaan waliin haasa'eeti waan nama daalu waan yeroo waliin deemu waan yeroo amma sirboonni afaan Oromoo kwaalitii isaanii eeggatanii ba'aa jiranii waan sirboota isaanii madaalu isaan waliin maradhee barsiisaa jira naa barreessaanii anillee isaan waliin kireet godheeti akkasitti dhufuuf yaadaara waan haaraan jechuudha. Aartii sadarkaa maaliirra jira jettee yaadda? Osoo baaftee iyyuu garamitti fayyada jedhamee amma aartiin Oromoo sadarkaa guddaarra geera jedhee yaada akka kiyyatti maaliif sirboonni ba'an viidiyoo kwaalitiin isaanii baay'ee olaanaa kan ta'e akkuma industirii Itoophiyaatittu sirboonni afaan Oromoo baay'ee isaanii kwaalitii ariifii ta'een ba'aa jiranii anillee akkasitti hojjechuu barbaada caalaa yaa akkuma social media illee hin fayyadama social media hin fayyadama TikTok illee fayyadamuu eegaleera isarraallee argachuu danda'anii kan darbeen dammoo yaa namarraa illee hin jira fakkeenyaaf TikTok irrattu namni tokko fayyadamnaan jedhaa ture yaada ummataatiin amma TikTok illee banadheera TikTok kiyyaan dammoo dhuftanii akka na daawwattan akka na hordoftan isiniin jedhaa jechuudha. Maaltu si mudate waltajjii haa ta'u dobiraa haa ta'u mudannoowwan jajjabaa? Mudannoon jiru hin jira maal si fakkaata? Sirba ani Geetaachoo sirbaa ture asuma Xaamurama keessatti yeroo san guddaallee in sirba malee muuziqaa aartii saayinsii isaatti jira beektaa muuziqaa miijarii kanarra sirbitaa miijarii F irra sirbitaa miijarii jedhanii adda adda jira ani hin yaadadha sirba sanii sirba Geetaachooti miijarii F irra sirba xiqqoo isii ani hin seene yaadni kiyyallee gara biraa ture na fakkaata ani hin beeku bicha miijarii keessa dhiisee miijarii biraa irra sirbe sirba san kiiboordistichi ከዛ ረከቴ አመለ ነው እንዴ ሚጀሪ ከረሰን ከዛ አመለ ሚጀሪ ሳዲ ሴ ሚጀሪ ብራ ከሰን አመለ ደበ ረሰን ከዛ ረከቴ ጫላ ገለቶ ማጀሪ ሴም በቃ እንጀሪ ወደኑ ባየ ጅራ ያው አከሲ ከነረቲ ኖቴ ደሞ ፈቄ ሙጫ ስርቦታ አማ ዲዮተነቲ ስርባ አመያዋ ከንተ iskeelii isaa diyaatoonikii peentatonikii kan ta'e diyaatoonikii iskeelii biyya alaa as mucaa hiriyaa kiyyaatti hojjetee ture an achirratti fiicharingii seeneeraa fi sirba sanillee inni baasuu fi irraa qaara sirba sanillee yaa walitti dhufna jedhee yaada. Aartiin akka kiyyatti ani aartii Oromoo guddataa jira jedhee yaada. Maaliif aartistoonni kaleessa darban carraa akkanaa arganne carraa akka kennaa arganne fakkeenyaaf amma baandii guutuudhaan shaakala lafa gochuu carraa akkasii qabna yeroo sanitti isaan dibbeedhaan walii dhaafa akkasitti waan yeroo sanitti diqqoo isii wanti jirullee waan ulfaatuuf mijataan ture yeroo sanitti amma dammoo nuti yeroo keenyatti nu mijateeti baandii guutuu shaakala qoraa baandii guutuu irratti waltajjii hojjetaati aartii Oromoo guddateera jedhee yaada akka kiyyatti. Sirboota aadaa yaalkameeti. Sirboota aadaa iyyaala baali tirriin durii warra faazariif maazariitu itti wal fuudhe malee
Tirri ammallee hin jira. Tirri jechuun sirba ulfaatu keessa sirbi aadaa Arsii baay'ee ulfaata. Akka keettan sirbi aadaa Arsii baay'ee ulfaata. Maaliif goomarsiin addatti innoo isaa qaba. Dandeettii addaati qaba. Fakkeenyaaf baandii gurraa keessatti nama goomarsa bichaan qaxaramu jira. Goomarsa bichaaf jechuudha. Sirbi aadaa Arsii baay'ee ulfaata. Innoo barbaada. Ati gara singoolee Arsii keessa ka'ee ni jaallatame. Sirba Arsii keessaa sirba Arsii injiraani Hussein Amaanoo Sambalee ta'uu sambalee tagaararraa babbareeda'uu dhuftee kulleen ayyaa sambalee ta'uu kuntutaa na duchiisi sambalee ta'uu gochumaa na unsiisi sambalee ta'uu sambalee tagaararraa babbareeda'uu dhuftee kulleen ayyaa baandii Arsiiti yeroo sanitti uleloo koomuree eemuree uleloo koomuree eemuree akaaru koboota eemuree uleloo koomuree akka aaruu nagoota jedhee Sirboonni Arsii kun kan barri hin jijjiirre sirboota. kan barri hin jijjiirre yeroo sanitti baandii Arsii waan baay'ee dhalootaaf gumaachaniani. Sirbi kunillee sirboota achi keessaati. Baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Sirboonni aadaa kunni aadaa kamiinuu haa ta'u durii akkasitti hojjetamaa ture. Amma immoo sirba aadaa iyyuu qabattee istiidiyoodhaatti ammayyeessaniiti akkaataa itti hojjettu illee jira jechuudha. Istiidiyootti. Dibbeetti jedhanii beezii fa'a itti godhanii waan adda addaa itti godhaniiti qoraasaniiti baay'ee bareedaa jechuudha. Bareedina irra bareedanii immoo ammayyaa dhufaa jechuudha. Inti innoon isaanii tokkuma maaliif ijoolleen ammaallee kan durii irraa furtanii hojjetanii jechuudha. Fakkeenyaaf sirba cidhaa irratti kan durii san fuudhaniiti fakkeenyaaf sirba shillimii Yoosuf irratti shillimii bareeda durbaa ayyee xurumbaan goshoo koo godayyaan filinii bassii dhaadhu nyaaba dhaqanii galanii garaa hidhadhu jettiin isuma san fuutee amma isii zamanaawii gootee hojjettee baay'ee bareeda garuu kan durii san fuutee yeroo hojjettu waan ummataati aadaa ummataati baay'ee bareeda baay'ee tokko bareeda. Meeshaaleen gahee qaba aartii guddisuu keessatti. Baay'ee gahee qaba malee baay'ee tokko amma fakkeenyaaf sirboota afaan Oromoo baay'ee sirboonni ba'aa jiran bakka nama ajaa'ibsiisaa jedhu gaa istiidiyoo irraa kaasee haga kaameraa kiliippii hojjetamu namoota baay'eetu duuba jira garuu akkasii bakka bareedee ba'a namoonni baay'een kireet godhanii gargaaranii kaameraa duubaan nama meeqa jira istiidiyoo miiksingii arreenjimentii kanneen fa'a waan baay'ee jira garuu immoo yeroo kanatti ilaalu waan salphaatti fakkaatu danda'a sirba san duuba waan baay'ee jira akkasitti waan baay'ee itti godhaniiti bareedee akkasii ba'a jechuudha. Dadhabbii baay'ee keessa chaalenjii baay'ee keessa darbee akkasii bareeda jechuudha. Shaakalli illee dadhabbiin hin jira maaliif akkaataa ispoortii wanti kun ispoortiidhaan hojjetama vookaalii hojjettee malee osoo vookaalii hojjenne sirbuu hin dandeettu maaliif sagaleen kun barbaada diqqoo naannoo kanniin lallaafisiteeti akkasitti hojjetta malee lafaa kaatee illee hojjetu sagalee hanqii irratti dhiibbaa geggeessuu danda'a. Vookaalii saayinsaawii ta'e waliin hojjetteeti akkasitti gara meeshaa dhuftee hojjettaa jechuudha. Dura lafaan kee ho'istee kaatee. Akkuma beekamu baandonni jiran aadaa uummataa guddisuu irratti aadaa uummataa immoo baasanii mul'isuuf waan godhuu qabnu hin goona. Godhaa jirrallee baandii shaashii immoo ambaasaaddara aadaati. Kana akka nuti jechuudha. Baay'ee ijoollee ciccimoo jira. Ijoollee baay'ee aadaa beekan. Ijoollee safuu isaanii eeggatan. Isaan akkasittiin guddisna aadaa uummataa kan baasnee uummatatti agarsiisuu irratti hojjetan isaanis. Akkaataa an keessa darbee dhufellee ka'eeti naannoo baandii gara 3-4 keessa darbee amma akkas dhufeeru. Carraa argattee fayyadamteeti bakka ho'i seentee hojjechuudha. Dhumarra inni dabarfattee jira. Dhumarratti
isinis duraan dursee isinis asin nu waamtaniiti haasofsiisuu keessaniif baay'ee galatooma. Wanta haaraa qabadhee dhufuuf yaadaara. Yeroo qabadhee dhufuuf dammoo akka nu hordoftan karaa TikTok kiyyaatiin ta'ee karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin akka nu hordoftanii na jajjabeessitan akka na cinaa dhaabbattan isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Naaf hiriiraadha.